بسم الله ما شاء الله تبارك الله عيد مبارك بقى جربلتي أيان عرفاتين التين سنجي ودك يسنو يري أمانتي مسلم وردتني عيد مبارك سنجيت جرا وردتك يا ما شاء الله تبارك الله إجا قبين كنا كم برتمي كنيتو ما شاء الله تبارك الله تيت كان على بريدة تين كوجو من قب بيسون تا كسمس كوكسي والجنة كسمس بدين تلتنا لوك والجنة إجا ترتين كسنا جتمور فيديو كانتنا ولينا تأو لايك شير قطون أكهين دعا تبني isin irraa ture jira hundumaa fuumee kallattimaa gara dalagaatti hojjumaan seenna isin inja hordoftoota kee salaamtallee hin daganne assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jirtu hordoftoota kee jaallatamuuf kabajamoo warroonni biyya alaa biyya keessa jirtan hundi keessanuu bakkuma jiraatan teettanii warreen daawwattan baga jiraatan baga fayyaa taatan isin inja hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja egaa itti aansuudhaan akkuma viidiyoo irraa argartan kana gana jalqabuuf viidiyoon kun amma sagalee irratti adeema garuu kaleessa waraabame jechuudha kaleessa amma garuu sa'aatii kanatti harkaan waa hojjeta sagalee irra isinii qabaa jira eegoraabii gadhiisuu qabaa mire maashaallah tabaarakallah laalame garbuu akka bareedu maashaallah egaa garbuu kennettoo godhuun namni tokko haraamallee jedha namni baay'een garuu kennettoo gochuun beekamaadha ayyaana irratti jechuudha sanii sheekonni haala kamiin akka laallamu osoo ifa gahaa nu go'anii bareedaadha innaantee muka firee takkitti jechuun muka firii lama bichaa bitee hidhaan takkitti qarshii 35 hidhaan takkitti jechuun kunuuta masirra kaayitan agartanii bismillah muka duraanii 25 ture dura kudhaa wayii ture deebee 25 ta'e 35 yemin hundumaa faam kaartoonii uumamaa bubeessuudha amma fajiru haguma kana jala naqee akaawutti jira jechuudha anaamti akaa jiru akkanatti hiriyaati yeto kaaya jira jechuudhaan viidiyoo godhutti ture kaleessa akka tasaa ta'e egaa kallattii maanii shaashambaa jedha laayikii godhaa biyya yaadadha kenneettu namoonni hin jaalanne kenneettu fi kiyyaan hin jaaladha yeroo ayyaana kenneettu yoo hin jiraatin ayyaanni ayyaana namatti fakkaatu jechuudha kanaaf kenneettu baratameera jechuudha dalaguuni hundumaafuu asirratti immoo kasala kanarratti wanni godhuudha itti uluudha jechuudha ejersitti uluudha kuno baaldattiin maasha Allah kenneettu kami akka namatti toltuu roottoon diqqoon xibqiidha kurre gara jalallee ni qabdi turte waan akka gabarii ka gara jala amma kan agarre korreen isii wajjin dhiqee qulqulleessee dur lafa faayee jira ammaan tan aga kenneetuun achini garbuun akaamee gurraachisutti asitti maanda jarratti itti gaggaragalchee ulaa jira agartanii qoraan jalaa shum jettee jirti jechuudha amma ani kenneettoo dirqama kana egaa akaayeen booda haala bareedaa ta'een qulqullaa'ee kenneettoon garbuun kun keessaa guuramee dhiqamee maaxeraa irratti gogee egasii maashaallah tabarakallah maaliif hidhama isa dhuguun waan ta'eef jechuudha kana waan ta'eef egaa inni magaalataa deeme egaa gumnee irraa har'aa kanaafuu mootu wanni qophii goonee jirra ammaan tana keessaa fuudhaa baalleen qophii ta'eetii jira akkuma argartan kana ibidda boodarra qoraantu nangeettu niin beeka garuu mootu tajaajiltuun booleetu isa danfisuudha yaada boolee isaan dakka agartanii kaartuunii uumama jala kaa'aa ture wanta silaa uumama caccabaa mana keessa jiru egaa bishaan danfatti gadi haraa jira kun distii matanatti garbuun akka duraanitti irra duraan kiiloo tokkoo fi kiiloo tokkoo fulakkaa godhaa kiiloo 2 godhe distii jijjiiruu qaba distii tana bakka koomanii jechuun akkuma dhaabbaatti kennettoo fayyadamaa ture garuu xiqqoo ni dhiqqaatti osoo guddaa ta'e gista akka itti danfifama haa ta'uti gizi lama danfisa gizi lama sadii illee danfisuu danda'a jechuudha maaliif gizi marsaa gizi sadii danfisa dhamni isaa gizni keessaa bootu jechuudha kanaafuu xiqqoo isinitti dhiqqaattee kaammaa kanarratti duraanii garbuu kiiloo takka yookaan kiiloo takka fulakka amma akka tasaa ta'ee guyyaa sanii garbuu anaa miti kabite kiiloo 2 bitame sanaafuu xiqqoon sun irraaftullee badii waan jiruuf bakkuma takka kaayee baasama tokkotti kaayee leen guddaa waan ta'eef maashaallah tabaarakallah egaa kallattii maa kunoo egaa danfisneen booda sitti yeroo meeqaffaaf naqaa jira viidiyoo muluu isiniin galchu yaa'u ni gartanii tanaan dura viidiyoo akka ittiin kenneettu itti hojjedhu namni hunduu akka fedhe isaatti akkanatti jaaladha laalaa miidhame isaa akkam akka fudhatu maashaallah tabaarakallah jedhaa ka maashaallah tabaarakallah bila aafiyaa jedhaashi akkas isin jaarratoota kiyyaa kunoo asitti garbuun irraa gubati kana fakkaata aanan achi godhe sun mootu kukisii hojjechuudha adeemaa cinaadha akkasuma mootu haga bishaan asitti naabuu bultumaan waan biraa meeshaa kukisii namni qopheessuutu ture meeshaa kukisii ittiin dalagu kanneen keessa jechuudha kuduraan illee ture kuduraan irraa jalaa badeennaan kunniin adiin kun haarawaa haa ta'uti qopheesseetiniin kan ittiin dalagu keessaa dhiqee qulqulleessee asitti immoo kukisii dalaga jechuudha kenneetti achumaan raawwannee jirra viidiyoon kun kaleessa waraabame kaleessa ni danfise malee kenneetti homaa ittiin goone amboodu jedhaa itti godha waan hundaa
waan akka qarafaa danfisee itti naqaa sukkaara eegasiin booda loomii xiqqoo itti godha yookaan burtukaana jechuudha yoo barbaadan dammallee itti godhuu dandeettan akka fedha keessaniiti kanaafuu kaleessa viidiyoo waan waraabbameef kaleessuma ittiin goone jechuudha sagalee amarra qabaa jira viidiyoo kana egaa kutaan isinii gadhiisaa gizee biddeena tolchuu gizee ittoo lukkuu wajjadhu akkas isin jaallattoota kiyya shaashaan baazadha akka isin hin dabbarre ittiin booharaa viidiyoo kiyya immoo laayik sheer gochuun akka hin dagatamne asitti naa qopheessaa jedhan ijoolleen irshoolee qopheessanii kuukisii dalaguudhaa deemaa irshoo goruun fayyadamu paawudarii vaaneellaa tanaan fayyadama foolii hedduu namaa tolchiti. Kanaafuu vaanillaan isii tana fasaashii qaba jechuudha. Asitti aannan niidoo fayyadamee niidoo baxabbaxe waan ta'eef rakkoon qabu niidoollee ni mataa zayitii wanna barbaachisu qopheeffadhe egaa hordoftoota kiyya. Jidduu kanatti osoo isinitti agarsiise sa'aatiin kun sa'aatii 2 halkan keessaa kalee galgala jechuudha ka hojjedhe dursarra kennetti tokko akaayetti aansee kuusii sa'aatii hojjechuu deemu kun sa'aatii 2 haa ta'uutii harkaan sana hojjanna jedheetii yaada. Absuudatti godhee ture absuud sanitti aannan xiqqoo isiitti godhee itti baa'atu noolu wallaa aannan niidoon kun ni furdata yoo aannan itti baa'ate kuukisiin keessa muka isin jalaataa jechuudha kuukisii bareedaa fi sooftii kan bututu tokko hojjechuuf aannan xiqqishu sukkaara kana daakee itti naquu qaba ture garuu maashinii balleessa sukkaara yoo maashinii daattanii ani mootu aannan naa kuramu jedhee aannan xiqqoo xabirra godhee egasii sukkaara kanatti naqee egasii waliin dha'a jira jechuudha sukkaara gizee baay'ee maashiniitti daattanii maashinii keessanii isin jalaa balleessa asitti maamaatu na waraabaa ture faallaa garagalchitee kaameraa akkana galabbatte na waraabee hundumaafuu ittiin bu'aaraa isin jaa hordoftoota kiyya sa'aatii kanatti qulqullina viidiyoo illee ilaalaa hin turre ani dafee hojjechuu hojii meeqatu afaan baay'ee eegaa jira haa ta'uutii galeessa waan tokko ofirraa kufiseetti jira. Sagalee ammatti irratti hidhaa jira malee jechuudha hordoftoota kiyyaa hanqaaquu afur onni godhee ture garuu sadi fayyadamee waan hundaatti godhee vaaneellaa bishaan tutuqee xiqqoosii akka waan gaagulu ta'ee onni paawudarii jechuu kiyyaa egaa kuukisii kaa gizee hojjannu waan itti goonuun muraasa aannan xiqqishuu itti goonaan zayitiidha sirriitti ka barbaadu paawudarii zayitii hanqaaquu sukkaara sirriitti dhoofnaa dhumarra vaaneellaa xiqqoo afuuraaf itti godha afuurri isaa iddoo natti tola waan ta'eef jechuudha qimamii daabboollee itti godhachuu dandeettanii vaaneellaa immoo fooliin isaa maashaallah isin ta'a wallahi asti diqoosi na shakkisiise aannan niidoo itti godhe jechuun aannan kan fayyadama yeroo baay'ee niidoon kun waan biqoo dhageessa waan ta'eef na yala gogosuun mala kuukisii kiyyaa haa ta'uuti jechuudha waan baratameef waan ta'eef kuukisiin dirqama onni miti garuu ijoollee waan takka waan jalqaba gootanii agarsiisan sayyoo biratti xiqqishumoonni sunoo keessaa fi isinillee qirsiin jedha so daa'immanillee qir jedha jechuudha agartanii isin waraabaa jira asitti so ammaan tana bukeessine jechaa eegaa hordoftoota kiyya kunoo haala kanaan bukeessine jirra ammaan tana addaan qoodeetiin gara tokkotti paawonni kana godha jechuudha halluu akkanaa ta'uuf kunoo akkanatti bukeessee jira biraawonni kana hedduu jaallatti daa'immanii bakka lamatti lixii addaan qoodee jira xiqqoo malixiin tiriyaasi qopheeffadhee jira paatiraan irratti godhu xiqqisuu waan taateefi kunnaan baasu maashaallah marsaa tokko faa kan naabasa jira paatiraan adiin tuni maashaallah kuukisiifani paatiraa gurraacha ka daabboo wajjin bitisanii qaba eeda daabboo wajjin garuu inni tuni baay'ee takkanaan baasu garuu dhuga kuukisiin ani isatti hojjetu kuni garuu firee takkitti hin guubu jechuudha sanbirallee darbee maashaallah wal qixa bilcheessa wala laazim hedduu takkanatti tolti kuukisii maaf biteellee jechuudha garuu biyya takka daabboollee xiqqoo kiiloo takka irratti hojjechuun hin danda'ama. Adii tana jechuudha haa ta'uutii maashaallah ammaan tana gurraachallee akkanatti hojjanne geessineeti jirra hordoftoota kiyya gara xumuraa dhumuu jirra kunoo hin geessine garuu jalqabaa jirra biraawunii sanillee jechuudha kaka'oo waaw maashaallah harkaan goone hattaa ijoollee wajji gootee jirti maashaallah seenjaa qircuma wacaan kuukisii kun waaw bakka beest dizaayinii garagaraati yoo manaa qabaatan sa'aatii barbaadanitti ayyaanni gizee kuukisii godhuu barattanii kenneetu walumaa galatti namni mana keessa ayyaanaaf waadoo dalagu kuni gaafa achi keessa tokko hir'ate qarnama jedha jechuudha kuukisii kiyya akkanatti naa baay'ee jira maashaallah tabaarakallah eele daabboo kama durii sanii gizee lama sadii akkas sanii olillee hojjechiisee jira gammaa kun himatti dalagataa jira yeroo wayii abdii muree oleeyyuu mee cabsee isinitti agarsiisa firii tokko jechuudha maashaallah kuukisii ajaa'ibaati haala bareedaa ta'ee naa bahee jira. Kuno waaw kana fakkaata sinjaa tokkichi isaa hin gubani tokkichi isaa adii hin taane paatiraa tana wanta jaaladhuuf kanaaf wal qixa bilcheessiti kuukisii hundasaatu bilcheessiti jechuudha tokkichaa yoo naaf oolleessitu namoonni paatiraa gurraacha san qabaatanii kuukisii isin jalaa gubuun azaa isin godhee kuukisii mayaadaatiin paatiraa tana osoo jabaa bitattanii bareeda nanqanii sana osoo jabaa bitee ka jedhu garuu mootu qoomee yookaan inuun baasuu ka jedhu irra diqqoo bite eegasi diqqoon sun baay'ee bareeda amma qaawwa godhuu danda'u guddaa kana bitachuu qaba kana taatee diqqoo isii kanarra bal'atu jechuudha kuukisii amma tana hojjetuun xaba tana godhee ga'ee eega tokko keessaa bilcheessee baaseen booda deebi'ee ka biraa godha jechuudha. Akkasi maashaallah tabaarakallah qophiin ayyaana kana fakkaata kennettoo fi kuukisiidha kutaan itti aanu immoo biddeenaa kutaan itti aanu immoo lukkuudha
arafaa booda mootu qaalumsa jechuun wanti qalmanillee arafaa boodami arafaa ka jalqabarraa akka jechuun yoo amma gadi osoo uumaan hojjetiin gadi bahanii gizee achi dhufan san xiqqoo nama ana ofii kiyya ayyaana gizee maraa kan akka ayyaana dhaamti akka boruu kana waa hunda hojjedhee geessuun akkas baradheera kana waan ta'eef lukkuu hojjedha jechuudha dursarraa ka arafaan booda ka qalumsaa suniin boodumatti fufaa garuu galgalana inshaallah itti lukkuu hojjedha egaa viidiyoo kana hore ilaaltan laayik sheer gochuu akka hin dagatamne viidiyoon itti aanullee kutaatti haala isinii dhufa onni kana jechuun isaanii kan hedduu jaaladha shorbaa fite garuu ka akkanaa tokko shorbaatti naqee jennaan na jalaa dhodhooye jechuudha shorbaa hophaatti nan kanaaf min sodaadha itti nan dhee gara baay'ee bal'aadha viidiyoo xiqqoo isin fakkaata malee bukeessi kan as keessa gadheetti qadaada maashaallah gize bukeessuudha si bukeessi argitanii miti ammaan tana keessa dhiqee goggosee deebi'ee bukeessitti yoo jedhe hunda asitti naqeetti qadaada jechuudha kallattii mangara hojii itti aanutti deemne jechuudha eessa jirtanis nagammaa laayikii hin goone kanaafuu laayikii xiqqoo hin dagatina walii sabskraayibii hin goonellee sabskraayibii godhaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja yoo akka tasaa viidiyoon kun dheerate viidiyoo itti aanu gadi isin dhiisa jechuudha kanaaf marti keessanuu viidiyoo kana laayik sheer sabskraayib gochuun yaada keessanillee barreessaa Eid Mubaarak naan jedhaa marti keessanuu Eid Mubaarak warra baranaa kan bara hedduu isiniin jaa hordoftoota kiyyaa kan baranaa kan bara eegalee baga geettanii baga gammaddanii ayyaanni kun kan jaalalaa kan milkii kan riskii kan badhaadhinaa ka itti jijjiiramnu ka itti kabara darbee caalaa sammuun keenya haala bal'aa itti yaadu ka waan barbaanne mara waan niyyanne mara itti argannu yoo dhukkubsinne ka itti fayyinu rabbiin haa taasisiniin jaa kun haala kanaan keessa naqee jira kana fakkaata egaa viidiyoon kiyya kanarraa kanuma xumurameeti jira hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya isinii dheerata waan ta'eef bakka lamaa sadiitti gadi isinii dhiisa kun maashaallah hojjabu kana fakkaata viidiyoo biraatiin immoo ammuma sa'aatii muraasa booda walitti deebina hangasitti bakka jirtanitti shaashambaa jedha hedduu ulfaadha galatooma laayik sheer gochuun akka hin dagatamne isin jaaladha ammallee irra deebiidhaan iida gaarii isiniif haa ta'u hundi keessanuu bakka jirtanitti oolmaa kheerii isiniif haa ta'u viidiyoo itti aanu mootu inshaallah gadi isiniif dhiisa kan ammoo laayikii gochuun akka hin dagatamne isin biroo qophiin maal fakkaata onni paatira hanqateetiin firiin afuriituun akkanatti haftee turte jechuudha kukkii tana taanillee adda baasneetiin bilcheessu ennaa hundumaafuu nagahan naa tura